Ashama arka fuune akkam nagaa jirtu daawwattoonni keenya maatiin channel keenya hundi keessanuu dhufneetiin jirra har'as akkuma baratametti dhufne sadii taanee jechuudha nageenya keessan akkami naayifiin har'a xiqqoosii gabbaafnee bashannansiisna jenneeti kaanee hedduu qabbanaa waan ta'eef akkanatti xuffisne yaa'u ni ulfaata uffannu garuu qabbana waan ta'eef itti ulfaachuu wayyaa wanti calisneetiin gadi baasuura jenneeti nutis akkuma argitan anis akkanatti uffadheetiin jira jaaketti isin ammoo natti hin qabbanaa'u an akkanumattu hadiida jajjabaa jetti kanaaf nagaa kee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa qabdanii hordoftoonni magiitu hundi keessan nagaa qabdanii isiniin jecha har'aan tana deebinee dhufnee jirra. Wanni deebinee dhufneeni gaafii wal gaafachuufi gaafii wal gaafannee abbaaf haadha jechuudha. Abbaaf haati naayif gaafii wal gaafatan jechuun waa'ee manaayif ilmoo argachuun akkamii guddisuun ulfaataa wantoota garaagaraa kanarratti mee ni gaafadhaani isinis ammoo waan isin jettu ka waan isin mana keessatti yeroo kan akkana godhuu qabda maal naan jettu har'a yoo barbaadde haa baafattu kanuma maaliif asirratti kan ka namoonni hedduun ilmoo gaafa ilma argatan guddisuun akka ulfaatutti kan yaadantu jira akkasuma ammoo salphaas jedhanii kan yaadantu jira wanta garaagaraatu jira kanaaf kan itti ulfaatus kan itti salphatus mageedhaaf hangam ulfaataa maal fa'aati isin rakkisa kan jedhu mee kaammoo asumarraan jalqabaa magee ilmoo jechuun ilmoo guddisuun gaafa garaadhaa qabdu san gaafannee turre hangam ulfaataa garaatti baachuun ilmoon argachuuf yaaduun maal kan jedhu gaafannee turre amma ka ilmi dhalatee kun guddateeti jira mee ilma guddisuun hedduu ulfaataa hangam ulfaatame akkeetitti maal si fakkaata? Dhugaa yaani ilmoo guddisuun hedduu takka ulfaata hedduu takka yaani mush mumkin mee akkamitti? والله لازم هدوء كل فترة كم رجعت هدي هذا تونس على فنة تبدأ سبر باتسا أبسك أواجو واحد تكسبر باتسا جتو تكفى هرمنا كيرو دراني رفتو تنجرو ساعات تري بس خاصة إنما مو ساعات تمي أفندي رفا أنا أكن أنكاس نجيس هو بيسا كلاسي إحسالا رفان ما لي فيو كلاسي رفي مجان ساعتي لما يوكا تكرفي ديكا إني اللي سديسا أنا مو ندن دو كنت تنسير عرفوا بربادة وانتم سالا رفا إنسان كلاسي تديسه والله لازم يعني نمني يارو يدو هذا كذا دلتي أمتي يارو دلتي أمتي قودا خيسا جاني ميره يارو ديسي سن أصلا تهين يارو بديش تو هذا تيتي قودا خيسا والله لازم تجون نمني ساعات تخيه ilmu lafaaqee aannan obaasee waan inni qoqqoo barbaadu irraa qayyaree miraan jettee deebitee raftaa yaani saraha kitiir saaba hedduu takka ulfaataa jechuudha. Wanti ulfaatu kana malee waan biraatii miti jechuudha. Hanganuma wanti ulfaatu. Haadha ta'uu nummaan haga kan ulfaatu. Akkanatti bar kana taanaan hin ulfaatu bar maali waan ilma gahee tokko argatte ilma jechuun waan guddaadha. Ilma gahee tokko osoo qabdu waan isaaf jettee irriba dhabdee aannan daleeduuf isaaf jettee kaatee paamparsii jirtuuf kana hin ulfaatu jedhee yaadu kun. Ni ulfaata jedhee yaadu. Guyyaa takka hin danda'u inni ammallee. Ni ulfaata jedhee yaadu jaabe. Guyyaa takka qabee guyyaa takka guutuu jechuun qabee hin danda'u. Yoo ni bira dhiisee deemee eessa jirtaa? Ani hin danda'u dhugaadha. Dhiiraa fi abbaa fi haati garagara ilmaaf haati waan hunda taatiif fakkeenyaaf amma nuti akka biyyoota arabaa yookaan biyya biraa keessatti inni haasofni sun ta'in akka biyyaatti akka warra maatii keenya oromiyaatti yoo laalle yookaan ammoo akka biyyattii Itoophiyaatti yoo laalle kabaratame abbaan manatti hin galu ala oolaa yookaan hojii ala ooleetiin hojii dalageetiin halkan gala haadha ilmoo guddistee waan hunda gootee mana keessa waan hunda gootee kan isa eeydu malee abbaa miti haati maaliifuu hin dadhabdu ilmoo isiiti waan fete gooti akka fete ilmi waan fete irratti godhee sanuu ilmoo daa'ima jechuudha waan hunda taateefiti ilmoo son kun hin fiti malee abbaan biyya keenyatti yoo kan beektan ta'e abbaan ilmoo bira taa'ee guddisu hin jiru. Abbaan biyya tanaatti adda adda takkafa. Adda adda ammaan qabu sun dhiirri bakka hundattuu sanuma abbaadha. Abbummaa fi haadhummaas garaagarummaa siif himuuf barasitti magee haadhaa fi abbaan garaagarummaa hedduu qaban. Mageen haadha haati ammoo ilmaaf waan hunda taati. Abbaan haajaan qabu anamma haajaan qabu fa'aa ta'uu danda'a. Maaliif isin waan jirtuuf isin waan isa barbaadu yookaan pamparsi jijjiirudha isin jijjiirtii fi isiidha ka'u isa hojii wanti jedhu ani hin bayaa ani haala waliin gala dalagee shaqqalee sumuuniif shilingii qabadhee itti gala. Kanuma mee qaama maal si fakkaata kun dhugaa miti? Dhugaatu miti. Amma isin ulfaata keessatti dhugaa namoonni ilmoon argatin
Hawaan sodaatina wanti ulfaatu ko yin jiru. Ilmoon hanguma dhalatu ulfaatti. Hanguma dhalatu. Erga dhalattee booda hanguma ulfaatu san sirraan facciisallee maaliif fi yeroo isaa agartee yeroo isaa hojii taphattu gisee wanti jettu addunyuma tanaa wayyaa jettu sun jammarri isaa maleedha. Wanni akka haadha ta'uu ulfaatu sun jiru wanni akka haadha ta'uu nama gammachiisu sun jiru addunyaa kanarra. Kanaafi maaliin haadha ta'uun dhugaadha. Ulfaachuu ni ulfaata jechuun wanti tokko tokko ni ulfaata. Garuu ilmoon osoo hin dhalatiin yeroo garaa keessa jiru san ulfaata malee erga dhalatee booda osoo hin dhalatiin waan tokko ulfaatu. Yeroo sanii waan garagaraa sitti hanga gaafa dhalatee jalqaba irratti jechuu kiyya bas yeroo dhalatee jalqabatti dhalatee guyyaa hanga torban tokko hanga 15 tokko akkuma isa gootu iyyuu hin beektu waan xiqqoo hagana ga'u tokko akka isa gootu hin beektu sodaata. Sansanitti ulfaachuu danda'a. Achi booda kun amma mucaan kun baatii afran isaa harri guyyaa meeqa sadii? Harri afur na fakkaata. Baatiin afurii isaa kaleessa guute jechuudha. Kaleessa guyyaa sadii inni kan dhalate sadiitti baatii afur guute jechuudha. Alaaquu inni guyyaa kaleessa homaa wanti ulfaatu hin jiru. Yaa ilmoon kaanii naccaacaataati yookaan hin boosti garanaa jetti maal jetti kuni ulfaachuu yoo danda'ame jedhame mageen haa himtu. Waan gara kaaniiti ani akka nama tokkotti ani hin danda'u dhugaadha waan ta'e garuu dubartiidhaaf yookaan haadhaaf ni ulfaata jedheetiin hin yaadu. Kanaaf sodaatinaa warri ilma argatin dhalchaa dhala. Kanuma kadhaamsi kiyya. Keetiif yaada kee himadhu jaratti moo shamarran keenya warri dhalaa kan ilmoo fedhan hedduu jiran. Warri ilmoo fedhan hedduu jiranii dhugaadha gee. Kan isaanii dhiisi keetumus yaaduma kee qofa itti maqaa. Liji bal'ijinnatti yaanii uummanni nu. Saniifuu ijoolleen ilmoo dhaluun ijoollee uummatti bareedaadha dhalaa namoota. Maaliif gizeen sirraa deemti waan ta'eef jecha gizeedhaan ilmoo dhaluun bareedaadha warri ilmoo barbaadan daldalaan isiniif jira. Akkas ilmoo lammaffaatu nuti ganaa ilmoo lammaffaatu yaadu jira. Wallaahi billahi. Mucaan kun kophaa isaa hundatti qaba obboleettii barbaachisaanii. Garuu ammaa miti ka jenne malee ilmoo lammaffaati garuu ammaa miti yaa'u. Suutumatti. Mungkin kamsa sana amma gaafsan si dhiisee tabiraa fuudhee tabiraa irraa ilma maal fakkaata? Amata shanii eenyu si eegaa ilma lammaffaati. Gaafas isin amata shan jettee diddiimi anammoo tabiraa fuudhee ilmoo ki amma yeroo ammaa kanatti shanyii keessan baay'isaa jiranii bara. Bisu tamaasu jira wanti. Kanaaf sagal mooyitee hedduutu jira yoo isin diddee jechuudha galmee gadi baasuu qofa. Hayyameetiin jira. Hayyamte dhageettan kaa isin ragaadha akka fuudhunaaf hayyamte jechuudha kabira. Ragaadha kun bar ragaa guddaadha wallaahi lasiin jettee ragaadha isin. Fuudhii si hayyamee jettee fumaa isiiti kun isin biratti. Kanaaf isin ragaadha gaafa ani fuudhe akkana jechuun garana jechuun bobbooyuun maaliin hin ta'u jechuudha. Habibi xiyyaanaaf naaf xiyyatti nagaa rabbi nutti haa ta'u malee. Naaf nagaa jedhaa jirti hayyee. Kanaaf gaafiin kan maalni ilmoon guddisuun ni ulfaatti kan jedhu asiis waan fiitina gaafadhu waan sila yaaddurra jechuudha. Ani akka isitti ilmoon yaa'u haala isii argaa jira dhugaadha. Mucaan amma rafee sa'a lama yookaan sa'a tokko booda irri baaqaa halkan isiinis irri boowwaa keessa jirti. Ka'ee yoo namni isa laalu hin jiraatin yoo namni isa quba qabu hin jiraatin ni booyaa yeroo san dirqama kaati jechuudha. Awwala ka'eetumaan callisee taa'a ganana ilaala. Ufiin haasa'a taa'ee gaafa nama dhabe ni iyya. Ni kaati ammas booda rammoo fincaa'ee pamparsiin gubaanii fincaan gubaanii yeroo sanis ni kaati. Kani kun isii haasaa godhuu danda'a. An sa'aatii sankaa waan akka isa waan hin dandeenye qofaaf saalaa biraa baheeti rafa. Gaafa takka qofa seenee rafa. Gaafa inni nagaa qabu jechuudha. Gaafa inni halkan gizee 10 ka'u san an saalaa jira. Kanaafi waan biraa jettaa kana gaafatu qabda. Waan si gaafadhu. Eshi waan haala ta'uu na gaafattame abbaatiin indeessa. Abbaa ta'uun akkaminaan jette abbaa ta'uun kaa waan hundayyuu caalaa nama gammachiisa gammachuu qaba ilma jechuun dhugaa isin jedha ijoolleen dhiiraa kan nu hordoftan daawwattoonni keenya kan haadha warraa qabdan ilmoo gaafa argattanirraa gammachuu qabaatan ilma jechuun waan hunda caalaa gammachuu namaaf kenna isinis gammachuu qabaatan ilma argachuu gaafa ilma argattan ni sodaatina dhalchaa ilmoo argadha wallahi hedduu maaliif maa wanti sin rakkisu hin jiru amma namni keenya garamiin guddisaa maaliin guddisaa kan jedhu waan garagaraa wanta jedha. Suni rizqiin rabbi harka jirti. Gaafa ilmoo dhalatte rabbiinis rizqii wajjin namaaf kenna. Rizqii isaa baneetiin jechuudha.
kanaaf homaa wanti isin rakkisu hin jiru ilmoo argachuun gammachuu qaba anis gammachuu qaba waan hundaayyuu amma anduraan ufii kiyyaaf wantoota qaalii ta'an uffataaf maalii kanaan biiziif godhan maallaqa gaafa qabaadhu maallaqa harkaa qabannaan gabbayee maallaqa san qabadhee manatti hin galu uffataa fi kophee maalii waan ufii kiyyaaf barbaadu kana hunda bitee gala amma garuu waan takka ufii kiyyaaf yaadaan jiru isaaf malee waan qabu gabbayee yoo arge waan tokko arge isaaf bitee gala waan hunda isaaf bitee gala kanaaf kana kan godhe maal nama biraatti sotee yookaan ammoo haajaa qabda hin bittu bar waan gootu waan takka iyyuu ufii keetii caala kan si caalu hin jiru si caala jechuu garuu amma ilmootu si caala kanaaf isaaf waan hundaayyuu gabba'u qabadhee gala akka duraanii san uf qaqqabu uf tottolchuu uf babbareechuu san dhiisnee jirra mageenis akkuma agartan dhiistee jirti amma kanaafi garuu yaa ammaa fi yoo xiqqoo si ol jedhe itti deebi'uun keenya hin oolu maal hammatamoo rafuu barbaada kanaaf daawwattoonni keenya warri ilma hin qabne ilma argadhaa warri fuudhiinsi heerumaa kana harkatinis rabbiis ni haa kannu hagaraa qabus rabbiis ni haa hiikuunis ni inja haa qabdanis rabbiis ni haa guddisu amiin amiin jedha du'aayin tun bareedudha osoo yaadin du'aayin itti bareedudha kanaaf ka yaanni isiin har'a qabattee dhufte kanuma mee si gaafadha jedheen ilmoon guddisuun ni ulfaata jedheen wanti ulfaatu akka isiin dubbattee irriba dhabuudha waan guddaa miti jechuudha kun irriba waan wallahi laazim wanni akka haadha ta'uu yaani jechuun biyya sana dhufee wanni faayidaa qabu wanni dalagee jiraati hojii bas isa tokkocha qofa jechuun gisee haadha taate maal akka isin isin himu beeku hedduu takka tas nama jaa yaa dhugaa haadhaaf abbaa keenyaas ammoo yeroo akkanaa kan argina hundi keenya anis akkasuma duraan homaan itti fakkaatu haadhati yaasa abbaa kiyyaa maalii bakka waan jechuun waan nutti fakkaatu inumaayyuu itti iyyinaa itti aarraa itti iyyinaa yoo waan tokko hin jiran anamma akkas ture biyyatti hin qaba maal akkasii jechuun waan tokko waan jira maal jechuudha maal haa godhureen maal iyyuu kana maalii kan garuu yeroo amma arginu ammoo hedduu ulfaata. Alhamdulillah khalas ani takka ummati yani danda'u zeeni beeku abbaa kiyyan selfa dhalaa fi wanti garagara kan dhiiraa fi dhalaa garagara irri waan hedduudha waan ta'eef akka nugusaatti ilaaluus fedhaa mana keessatti dhiirri saniif kan dhiiraa fi dhalaa garagara kanaaf haawwan keenya haadhaaf abbaa keenya dhugaa isaanii yeroo akkanaa kan argina jechuu barbaadeeti. walumaa galatti ka waan biraa qabda waan asootii waan qabaatin asumarratti addaan naayifis dadhabeetii jira na fakkaata hiqqifataa jira immoo bishaan dhuguu barbaadeetiin jira fakkaata egaa yeroo itti aanutti waliin deebiin akkuma jedhee ammas isiniif dhaama namni ilmoon argatin argadha kan fuudhiin fuudha kan heerumiinsi heerumaa atis maaliif yeroo ni dabra wal fuutanis ammoo waggaa 6 waggaa 7 maaliif ittini karoora qabatanii kateetan hedduutu jirtan no karoora akkasiin qabatanii yeroo isinitti dhufteetti ilma argadha umriin ni deema umriin deemaa dhufa gaafas ammoo wanti hundinuu hafaati deema yaa umriin shamarraniis ammoo akkasuma gaafachi deeme dhala dhaabdee jechuudha dhala dhaabdee booda kophaatti hafuu geetirra bar ilmoo yoo argatte kophaatti naftu jaarsa yoo ta'e hayyiin ni deema kabiraa itti heerumuu dandeetta bar ilma garuu gaafa dhala dhaabdee garuu ilma hin qabdu ilmoo malee waggaa achi booda jiraata jechuudha hanga dulloomtutti kanaaf shamarran keessattuu dafaati ilma argadhaa ijoolleen dhiiraatis dafaa ilma argadhaa garanaa Yamanitti Kaayirootti Dubaayitti Itoophiyaatti Saawuditti biyya hundatti dhalchaa ijoolleen dhiiraa dhalchaa sanyii dhiyeessan Dubaayitti hiriiraan akka nanaaltu akka nanaaltu ijoolleen dhiiraa kamirra maaliin dhugaadha bara sanyii dhiyeessan haa baay'eettu akka uummata Habashaa akka uummata Habashaa sanitti obboleeyyan lamaan osoo waliin beeku waliin dhufanii sunillee waan jirtu sunillee akkuma fidirra nagumaan ilmaan keessan dhalaa guddifatu maal isaa wanti tokko seenaa tokko eenyu tolchaadhamu namoota tokko natti hime gurbaan abbaadhaan fuudhuu fedhaa jedheen intala wayii jaallate intala eegaluu fuudhuu fedhaa jedheen lakkii isiin fuudhinii isiin siif hin taatu maaliif jennaan inni obboleessiteeti jedheen lakkaa isatu ganda sanirraa mucayyoo san dhalche ammas tabiraa itti hime tunis siin taatu ta'ollaati siintaa tun fuudhinii jennaani maaliif jennaan obboleettii ta'eetii jeen
haadhatti deemee himee atoo ilma isaatii miti rakkoon qabu fuudhee. Eegaa ta'e biraas dhaqee gaafate. Sanillee obboleettiis jee eegasii haadhatti dhaqee abbaani abbaani akkana naan jedhee mucayyoo eebaluu fuudhuuf jedhanii obboleettiitii hin fuudhin naan jedhee tabalamaffaas obboleettiitii naan jedhee maal haa godhennaan cal'isii deemee fuudhii obboleettiitii miti atota isaatii ilmoo isaatii miti jetteen. Maaliifuu isiillee isa namicha sana irraan dhalchine jechuudha ilmoo sana hin dhalle namicha sana irraa namichillee ka isaatii kiyya jedhee yaade ilmoo sana waan ta'eef akkas jedhanii ture jechuudha atuu ka isaatii miti usii deemee fuudhee jetteen ta barbaaddu. Kana akka kamageen jetteerraa kana dubbadhe gaafa achi booda ofii isaaniitii akka waliin fuune obboleeyyan lamaan garagaraatti dhalchanii jettee. Dhoksitee osoo himiin deemte. Egaa daawwattoonni keenya namoonni channel keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a nu hordofaa yeroo itti aanutti hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf tura bye bye. YouTube abdii Magee Tube jedhu comment jalatti link jira link isaa gattu qaati subscribe godhaa galatooma.